sababa ba kaytiin lubbuun yoo waanta kataatee ol beekle miidiyaa kanatti illee hima ta'ee akkam waan lubbuun waanta sababa kaytiin kan waan godhe taate akkuma waan kana godhe taate lubbuun teenya qabaatu jaalala sana dhiis lubbuun teenya baatu kaayina malleedha ana habaatu jeeba lubbuun tijaan abaar yoo kana baatu taate kaamera turattis bootittis mancha habaatu lubbuun tijaa baarummaan baasna baarumaan heerumettee deemte heerumma sanuu firaa dhiisii taa'e qabana mana dulloomii qaba namni mana dulloomees birkaadhaas yoo nama eegartee fuudhu dhabe yoo nama si fedhu dhabe atis baaruma feete baarii sin fedhu mire dhiistee yoo mana dulloomte assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu daawwattoota hordoftoota keenya har'a waan gaggaariidhaanii isinii deebine irraa wanni gaggaariin maali feetanii waan qabatan fataate wanni gaggaariin waan akka gartee gorsaafa baar yookaan illi kan warichaana edaan tanaamu gobbira bileessitti jiraan hidda haraam edamma haraam dalagaa mutane gorsaafa dhufne isaan kana gartee ni gorsinenne har'a as baanee irraa garuu baar akka obboleessa keetetti ani balloon waan si gorsuun qaba michootana akkuma gartee duraan hicciti baafnetti wanni kuni waan bultii ta'e belleessaati waan jechuun siifi fatiyaa gama baasaati waan kanarraa ifee kenneeti turree waan kanallee haasawuu osoo hin barbaadin garuu warra siituu na haasofsiise waan bareedaa miti garuu waan dabarteef tagartee badii amma dura ta balleessineef ta fatiya balleessineef ta si balleessineef dhiifamenneeti irra dabarree irraa garuu san kaasuuf miti waan takka akka gorsaatti hogguu waan hin siimu ilillii tana silaa telefoonillee itti bilbiltee wajjillee haasawuu baattee tasii tana ofirraa dhiifte si achitti nama tokko kalafa jiru nama takkaawwa konfoleessaa ka takkaawwa ka dardiraa akkasii kalafa jiru haa barbaaddattu fakkaata akkasiiti silaa isiin turis jalaa galtee atilleen jalaa galte akka tokkotti hogguu akka intala oromootti akka gartee obboleessa keetti hogguu jettu xiqqoo wayissa keessaa calaqqisa waan kana qulqulleeffadhu takkaawwa ofirraa dhiisi yoo gartee dhugumatti immoo kaa as baatee boodallee waa jechuun takkaawwa ililli waa si keessa jiraatu taate xiqqoo akka gartee obboleessa keessatti akkan siimutti akka nama sirra beekutti sumaan irra beekaa sirrallee nin beekan jiru fatiyaa gorsii fatiyaa keessaan yoo fuudhallee ka barbaaddu tasii taatu yoo isiinillee gartee kaa si qoccaaru taate dudubbisuu kanaan telefoonaan irraa dhiisii fatiyaa sirreeffadhuun siin jaa maaliif waan bareedaa miti haasoo ammas sumaa kaaseera kana jechuun yoo siraa ofirraa dhiiftee irra wayyaadha michoon ta duraanuu ta bultii teessoo caabtee alatti si galchite anaaf fatiyaallee wal nu dhorkite ani waan sii kanallee hedduu kaasuu hin barbaadu isiitanillee waan kaasuu hin barbaanneef waan hedduu takka nu jidduutti hojjettee fatiyaa fi na jidduuttii fi siif fatiyaa jidduutti hedduu takka waa hojjetteeti adda nu dhiibdee jirti walitti illee nu jeesiteeti hijaan sana amma garuu dabartee alhamdulillahi rabbiif galanni haa ga'u egaa xiqqoo naasiitu walirraa dhibaayee egaa manguddootti illee egaa himee takkaawwa bayaanittis himee bayaanis egaa xiqqoo lafarra harkisee waan lafa harkiseef garuu hin beekne waan lafarraa harkiseefi egaa namni tokko suguu itti himaa waa himatan dafee waan san nama jitu fitu garuu waan asmaanuu jechuun dhiifamaan siin jaa waan wal goones hin qabnu waan wal miines hin qabnu seyaadhaan gaa walii dhufne kuni rakkoon qabu maanuu atis dhiifamaan siin jaa rakkoon qabu michoota na jalaa gali alaa kulliyaalii galiin jalaa siin jaa hedduu haasawuu siin baay'isin hedduu haasawuu siin kiiloo nan kaa'in jalaa gali fatiyaa teetii wal dhabuurra haadha mana keetitti wal dhabuurra isii tana hoo jalaa galte irra wayyaa haadha mana keetitti wal dhabuurra isii tana hoo jalaa galte irra wayyaa jalaa galiin siin jaa akka kiyyatti akka ballootti gorsiin ansi qabu karumaa inshaallah jechuun kabiraallee itti deebina maaliif
bakka bakkatti wayitu si keessa calaqqisaa si keessa calaqqisu kana xiqqoo dhiisinaa siin jee dhibaayee fatiyaa mareechisi haadha manaa qooytuu qabda jaalatamtu qabda tas jaalattu qabda maaliif jechuun egaa haadha mana kiyyaa maaliif faarsitaa jetteellee hin dubbatini ani waan hin faarseef isumaatu siroo yaa nama hundarra hedduu ala kana gadi hin bayini ijji teeti jechuuf siin jaa egaa asumaanuu kanumaan siidhaamu barbaada xiqqoo irraa qusadhu bakka duraanis keessatti deebisu deemti maaliif akka gartee manguddummaa tokkotti akka obboleessa keessatti akka gartee nama si gorsuutti kanaan siin jaa malee waan badii biraatiif waan hin siin juumti waan hin si qeequmti sirra beekeeti egaa taama duraa sanitti gartee waa baaftee nu deebisuu deemta hinjiini ani fatiyaan illee waliif fayyeetin jira siinillee egaa waliif fayyaaf nutti dhugaa rabbi haa bitoo ennaa dhumtee jirti uyi hangama kiyyaan dhiifumaan siin jee uyi sanirratti hingaa waan takka takka jechuun michoota jala dhaabku jee sitti himee yoo dhageessallee egaa yoo dhaga'uu baatallee yoo fiidiyoo tan agartallee ni dhageessisiiti yaada irraa iftiisi irraa qusadhuun siin jaa inshallah asumaanuu gaa obboleessi kee waan takka takka sit dhaame egaa nageettiin siin jaa mee asumaanuu gama ililliitiin deebi'aa ililli sa'a takka keetitti dargaggeessa akka keetii kaa'oo shabaaba kaayerumtuu dhabdeeti abbaa manaa takkaa'oo kajaartii qaba jala naannoo kana yoo ofirraa dhiifte oo baar maree namni ilaalatu hin jiru baar jechuun akka keetitti eggoo innummaa si himu nama biraa dhabdeeti ana kartee hamataan irraa dhume kan rifeensi irraa dhume kana barbaaddaa je jaalalti gaa jechuun walagootaati waa moluu fi takkaa'oo arriin qabdu si jaalachuuf mirga qabdiin jaa bareedaa miti haadha ilmaa irratti si jaalachuun si keessaa mataan molaa'ee takkaa'oo mataan irraa'ee takkaa'oo mataan irraa dhume si jaalachuun qabdu dargaggeessa akkasii dardara akkasii haa jaalattuun siin jaa ammoo baarirraa lafa bu'i bareedaa miti amma duraas waa hojjette waa meeqa hojjette irraa lafa bu'i siin jaa garuu ati maal taate duraanuu waliif fitte isaan kana wal lolchiifte nuunis wal dhabsiifte maal jidduu harkatte yoo firraa dhiifte amma siin gawwaate amma siif gayaami firraa dhiis ittiin deddeebiin kabiraa akkuma gartee ilaaladhuunetti kabiraa ilaalachuu qabdaa ittiin deebinii dhiisiin siin jaa hangama kiyyaan waa takkaan siidhaan dargaggeessa yoo dhabde yoo heeruma gartee nama baarumaan heerumettee deemte heeruma sanuu firraa dhiisii taa'e qabana mana dulloomii qa namni mana dulloomees barkaalaas yoo nama gartee fuudhu dhabe yoo nama si fedhu dhabe atis baaruma feete baaris sin fedhu mire dhiistee yoo mana dulloomtee oo takka yoo rabbii kee kadhadhu yaa rabbi jechuun kaa kana jaalatu nafsitiiji baarsin jaalatu namni biraa akkas jaalatu du'aa isii goona asumaanuu baa irraa bu'i isaan kana muduraas wal lolchiftee jirta wal ficcisiiftee akka keetiini irraa bu'ii siin jaa dhiisime nama biraa takkatti ilaaladhu nama biraa gartee jaaladhu nama biraa sana heerumi siif gaya hoddommeessiteetii siif gaya dhiisi waan bareedaa miti waan bareedaatti jirtu badi jirta tolatti hin jirtu obboleettiti waan kana dhiisi bira dubbii guddinaaf harreetti hin feetan jette oromooni waan kana bira dabrii firraa dhiisii siin jee eega fatee illee si dhiifte eega gartee baarillee si dhiise eega isaan illee si jibban namni yoo nama jibbe bareedaa si jibbanii atis jibbii jalaa gali baarumaan fudhattee baarii dhiibachaan waliin jarata lama eegoo waliin ficcisiiftee nuu waliin ficcisiiftee jalaa galii rabbi si haa heeru akka keetii baalagee akka keetii rabbi si haa heeru jalaa galiin siin jee asumaanuu wanni siidhaamu tanumaa nageetti.